atau bayi tetapi bayi sun dan arret kefali da robo maskara wan tipo asidu batam abanne naninga dua kayu putih masjid sagale matokoti ojo jeta towe amma sagale matokoti ojo jeta jara gafanje bayi tenam ni tubar bade yo bayi ko famiti kan nafa diri satre kan wan arago chatre kan laba duwa go tature kan tua ka satre duwa ko tokkichuma dubat kai je a enu mata akan kenya kana yine kan kenya makana yine la baballe sine fismiti abo muchuma fayyada me ha taw jadani enu mata dubbi male da dubbi na manti amale dubbi ba yesu miti amanti jiranan wa ayo jedera tananinta nun yolun siapuma dibado ko dubbatun siapuma dibado ko kada tunu ranjil dubbi wa ayo amalama dubbi no masala toje tawate kana fi dubbi wa ayo kesa doto ko dewani ko kon bongere wani ko nasade dubbi seni la konsa ifama aku ngelewa ni ko na sadi ako moto ko jal kabedu bise nani wa kayon kabab sile kada de biwa kayo kabab du mashe ila le saganta ke yetumurwa ngelewa ni ko na sadi akaje pariso take sanam ni kadmot jada moto ko ture inni durabutu yudata ture inni kun halkanin garaya suntufe rabbi akati barsisanate wa kayo braufte nui begna homtiru yo wa kayo isa wajin jirate male milikita agar situ kana dandai nagar sisu itinjet yesus tukumal kuman sitti ima nui enyulle nui ille oliyo alachu abane motumawa kayo arguyu ndande debise nekadi mosimo namni erga kancare atamit alachu danda eda be sahala isati lam fagale alachu danda ho yede yesus ingabate kana yesus dukuman sittima enyulle bishani bahura kulluti yo alachu abate motumawa kayo tigalu indandau kala dua kayo fagam abakenya olwa karay ni jirtu lafa kana subut teul fina kefi sodati suketi e don tumati kana dum do kana butte kan jirtu abba sigala de fana hay tayum tumaf kala ni sifato ya venti walda de ke satra wa ka ruf kala ni sifato amma moyo wa kayo dubbi ke agenya ya dagara kenya bani sammu kenya ruf bani wangela kana dubbi ke ubaccu kadan de yuf ya ba ya da kalbi ke nyaanu ban yo ya da kalbi ke nyaanu ban de male ofi ke nyaanu baccu ndan de dubbi kun to kata yo tina ma bim site male nam do fi satini ofi fi sundan law afura kullu dubbi ke no fipsi amen dubbi ke no fipsi ya da kalbi ke nyaanu bani dubbi ke kun yawa kayun ke sat oji awjetu maka Yesusin amen galan dua kayo fato dafe nu dubbat matadura kadda urrati dafe dubbat innis lam yafal alatu lam yafal alatu ni lam yafal alatu ka fa jada ko kuma na micha kana ko ni mos kana wanta complicated way tokko targama nama kam yu giddut nama tay kan ala giddut lam yafal namni ala tera debiya kamitin debi garaha asake tati debi ala chuetuni wan ha ta wechu kana wa kamitin abdu muddale to kuram nikan chare to garaha asake tati debi lamme famcha ta e ala ka kanje tiga fit tikase ori ala chura yo wata jene gofta yesu gawan ti dubatu kana ori tara lamme fala ta chuga benu samuke ne kesati gafiti ko humudanda
du'a fide miti Addaam namichi foonitti dhalate du'a fide amma immoo Yesuus Kiristoos isa lammeeffaa dhalachuu dhufe lammeeffaa dhalachuu fide bakka inni ciisa keeffaa nu dhalanne inni foonitti nu dhalanne sun du'a nutti fide kanaaf lammeeffaa dhalachuun nama hundumaaf hin barbaachisa jedhee dhufe lammeeffaa akka dhalatamu godhe maali inni nu jalqaba dhalanne fooniin dhalanne haadha keenya abbaa keenyarraa inni lammeeffaan immoo hafuuraan dhalatama galanni Waaqayyo baadha kanaaf lammeeffaa dhalachuun bu'uura kiristaanaati lammeeffaa dhalachuun namni tokko lammeeffaa hin dhalanne taanaan kiristaana jedhamuu hin danda'u yookaan immoo Yesuus Kiristoos amaneera jedhamuu hin danda'u hin dhalanne taanaan lammeeffaa kanaaf lammeeffaa dhalanne yoo taane dubbii Waaqayyo dhagaa walitti dubbanna waan ta'eef ani isaan dhaggeeffata lammeeffaa dhalanne yoo ta'e lammeeffaa dhalachuun nurra jira isnaallee leetimiti waan ta'eef waamuma kanaa jalqabe aniyyuu hin dhalanne lammeeffaa yoo ta'e lammeeffaa dhalachuun narra jira maaliif sababii isaa lammeeffaa hin dhalattan taanaan olii utuun dhalatiin lammeeffaa tun dhalatiin mootummaa Waaqayyoo galuu hin dandeessan jedhee maal ta'uu hin dandeessan arguu iyyuu hin dandeessan galuudhaaf arguun tokko miti yoo dhalte argitedha kan itti galu ilaa geetii tokkotti galuudhaaf dursa maalti dursa arguuti dursanii erga argite booddee karaa galma isaa barbaaddatta karaa dhattee ittiin seenu kuni garuu geetiidhuma sana mootummaa Waaqayyoo iyyuu jaalachuu hin dandeessani kanaaf lammeeffaa dhalachuun isinirra jira lammeeffaa dhalachuun sirra jira namichi kun nama beekaadha bulchiinsa Israa'el nama kun geggeessaa jirudha geggeessaa Niqodemoos kun Israa'elii geggeessaa jira nama guddaadha beekumsaan nama olaanaa jechuudha garuu waa'ee lammeeffaa dhalachuu isaaf hin galle waa'ee lammeeffaa dhalachuu hin beeku kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos lammeeffaa olii dhalachuun siniif ta'a gajjallaatti gadi siqee olii dhalachuun siniif ta'a jechuun kootti baay'ee dinqifatiinaadha kanaaf bu'uurri kiristaanaa tokkollee kana lammeeffaa dhalachuun haara'uu moofaa gatanii haaraatiin ka'uu jireenya haaraa jiraachuu haqqiin keenya haara'uu haqqiin keenya safoonii sanarraa geeddaramuu ilaalchi keenya safooniirraa geeddaramuu amantiin keenya safooniirraa geeddaramuu fooniin gaafa dhalanne biyya lafaa kanatti gaafa dhalanne dabalatee fooniin dhalate namni tokko fooniin biyya lafaa kanatti dhalate gaafa ta'u waa'ee biyya lafaa yaada barachuu biildiingii gurguddaa ijaaruu guddachuu miliyoonera ta'uu maaloo ta'uu kristira achuma deemee waa'ee biyya lafaa waa'ee foonii yaada waa'ee mootummaa Waaqayyoo waa'een amantii beekaa hin beeku hin dhalanne lammeeffaa waan inni hafuurarraa dhalate immoo inni lammeeffaa hafuurarraa dhalate immoo waa'ee mootummaa Waaqayyoo hafuurarraa namni dhalate immoo waa'ee jireenya bara baraa waa'ee amantii waa'ee Yesuus Kiristoos isa fannoo irratti nuu fannifamee tokkichaan jaalala nutti agarsiisuudhaan akka lammeeffaan dhalatamee duuti inni duraa awwaalamee jireenyi haaraan akka uumamu isa godhe waa'ee isaa yaada inni hafuuraan dhalate galanni Waaqayyoo haa ta'u kanaaf lammeeffaa dhalachuun nu barbaachisa nana mana namni jedhu Kiristoos Yesuusitti nana mana yoo jedhu amma nama waa'ee namaa miti waa'ee qorraan kaachuu barbaade lammeeffaa dhalachuun na barbaachisa lammeeffaa hin dhalanne yoo ta'e ani mee kaayyoon amantii keessanii kaayyoon amantii namaa kaayyoon amanuu keenyaa I hope namni waan biraatti yaadu jiru nama hunduma keenya tuqqaafateeti kaayyoon amantii keenya mootummaa Waaqayyooti galuudha akka jennu hundumti keenya nan beeka akka
baastessa jenneetu tokko wal gaafanne maal jenna waa'ee mootummaa waaqayyootti galuudha ani mootummaa waaqayyootti galuu hin amane amantii kana malee waa'ee biraan hin dhimne jechuun keenya noo hundumti keenya garuu akkas erga jenneeti mootummaa waaqayyoo isa dubbachaa jiru sanatti galuudhaaf yookaan arguudhaaf immoo lammeeffaa dhalachuun nu barbaachisa. Namoota lammeeffaa dhalatan biratti waa'een biyya lafaa oomaa miti. Namoota lammeeffaa dhalatan biratti ilaalchi biyya lafaa yaadni biyya lafaa kufaadha. Namoota lammeeffaa dhalatan biratti waan dhattanii kan isin dhageessan waa'ee isa biyya waaqarraati. Namoota lammeeffaa dhalatan biratti gaafati mana isaanii gaafati dhalatan waa'ee dubbii waaqayyoo kana gad gutatee taa'ee isa isinitti taasa namoonni lammeeffaa dhalatan. Yoo wajjin haasotan kana jajjabeessa malee namni lammeeffaa dhalate waa'ee isa biyya lafaan jajjabeessu namni lammeeffaa dhalate anarraa jalqabe. Kanaaf lammeeffaa dhalachuun maal nurraa maal barbaachisa ta'uun nama lammeeffaa dhalate ta'uun nurraa barbaachisa. Lammeeffaa dhalachuun nu barbaachisa. Yoo lammeeffaa dhalanne malee waldaa kiristaanaa keessatti fayyuma deddeebi'uun keenya amanneerra jechuun keenya zeeroo nati zeeroo godhe moo Yesus Kristos ti zeeroo godhe. Yoo lammeeffaa dhalanne malee gatii akka hin qabne isatti zeeroo godhe. Torbee darbe keessaa barsiisa tokko dhaggeeffadhaan ture. Yookaan inni maqaa isaa waldaa JCP biyyadha. Waldaa JCP kan hundeesse Finfinneerraa. Maqaan isaa naaf hin qabamu. Nan beekta. Mucaa sana baay'ee nama dargaggeessa baay'ee barsiisaa dinqii barsiisaa dhaggeeffadhaan ture. Waa'ee sirbaadhaa fi waa'ee faarfannaa barsiisa ture. Faarfannaan garaagarummaa sirbaa fi garaagarummaa faarfannaa barsiisa ture. Baay'ee natti tole. Shoortii godhee lafa kaa'e faarfannaan maali sirbi maali kan jedhu. Faarfannaani sirbi aarsaa uumamaaf dhiyaatudha. Sirbi aarsaa uumamaaf dhiyaatu. Uumama gaafa jedhu lafti bishaan nama horii muka maaloo galaana maaloo sirbi aarsaa uumama waaqayyo uumeef dhiyaatudha. Faarfannaan immoo aarsaa isa waaqarraa tokkicha ilma waaqayyoof kan dhiyaatudha. Faarfannaani biyya lafaaf sheerii ta'uu hin danda'u. Sirbi garuu sheerii ta'uu danda'a. Garuu faarfannaa kan adda godhu faarfannaan sheerii ta'uu hin danda'u. Lamaaf hin hojjetu. Gan lamatti hin hojjetu jechuudha faarfannaan. Kanaan konkuluutii godhee gaafa inni lafa kaa'u baay'ee natti tole. Maal jedhee namni kun achi keessatti namoonni tokko faarfannaan sirba yoo fakkaate namoonni alaa dhaggeeffatanii dhufanii amanu jedhu akkasumatti nama dhabne miti nu nama waldaa keessatti nama lammeeffaa dhalate dhabne nama dhibee miti kanatti na dhibedha nama dhibee miti waldaa keessa we have a law nama waldaa guutee taa'u qabna nama eessa ga'ee taa'u qabna nama kan nuun dhabne nama lammeeffaa dhalate nama fayyee dhabne. Kanaaf sirbi maal godha nama hin fida garuu nama lammeeffaa dhalate hin fidu. Lammeeffaa nama dhalachiisuu hin danda'u. Faarfannaan garuu faarfannoonni warra durii warra nuun dhaggeeffataa guddan faarfannoonni addisuu fa'aa baadhaa fa'aa yeroo jalqabaa Eeliyaas fa'aa faarfannoon isaanii nuun dhaggeeffachaa guddan lammeeffaa nu dhalachiisan. Faarfannoonni amma tamsin godhu biyya lafaatti si buutu moo biyya lafaa keessaa si buutu? Biyya lafaatti si buuta. Akka diragattee isheetti lammeeffaa dhalattee akka diragattee biyya lafaatti gurgurattee deemtu si godhu. Itti gurgurtee dhufta ishee badhalannee jira kanneen itti gurgurree deemaa jirtan mana kana keessa ishee badhalannee jiru dhaqannee fixannee deebi'aa jiru. Kanaaf baay'ee na dhibe naan barsiisni nama sanaa dhugaa waaqayyo baay'ee mana dhibe akkaataan itti barsiisu dhaggeeffadhaa isin naaf dheeraa waldaa JCP irraa baay'ee barsiisa. Maatiin jettu barbaadeen nama dhibee waldaa keessa nama lammeeffaa dhalate nama fayyee dhabne. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti lammeeffaa dhalachuun nu barbaachisa.
namoonni wal lammeeffaa dhalatan walgayii namoota lammeeffaa dhalatanii hin bareeda. Walgayii namoota lammeeffaa dhalatanii gidduu jaalalatti jira. Walgayii namoota lammeeffaa dhalatanii gidduu waliigaltee jira. Walgayii namoota lammeeffaa dhalatanii gidduu walitti bu'iinsi hin jiru, wal qabuun hin jiru. Maaliif? Kaayyoon isaanii tokko qofadha. Aduun isaanii tokko qofa. Karaan isaanii tokko qofa. Ilaalchi isaanii tokko qofa. Namoonni lammeeffaa dhalatanii ilaalchi keenya garaagara. Hin dhalanne lammeeffaa waan ta'eef. Kanaaf namoonni wal biyya lafaa walgayii biyya lafaa kanaaf waliif hin galu. Ilaalchi isaa garaagara. Maaliif? Lammeeffaan dhalanne waan ta'eef ilaalcha garaagaraa qaba. Namoonni lammeeffaa dhalatan garuu ilaalchi isaanii tokko, karaan isaanii tokko, adeemsi isaanii tokko, galmi isaanii tokko, waannoonni isaanii irratti xiyyeeffatanii adeeman tokko, ijaarsi isaanii tokko. Ijaarsa lama qabu namoonni lammeeffaa dhalatan. Qabu. Ijaarsa lama qabu. Karaa lama qabu. Natti hin jira. Lafa kana irratti maqaan meeqaa ba'uyyuu malee karaan isaanii irra deeman tokkuma kana kunoo kanuma kanatti qophaa'e. Yoo mootummaa Waaqayyoo taphanatee kan wanni qophaa'e. Nama kamiifuu karaan lama hin qophoone karaama tokko qophaa'e. Kanaaf namoota lammeeffaa dhalatan irraa wal baduun namoota akka hafuura qulqulluutti yaadan lammeeffaa dhalatan irraa wal faallessuun isaan gidduutti hin argamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sababiin isaa kaayyoon isaanii tokko waan ta'eef. Asitti namichi kun wanta fooniidha kan inni haasa'aa jiru. Waan biyya lafaan hafuuraa hin galleef foon haasa'aa jira. Dhimma foonii haasa'aa jira. Namni akkamittiin lammeeffaa dhalata jedhee dhimma foonii haasa'aa jira. Waa'ee dhimma biyya lafaatti kan inni haasa'aa jiru. Achii gadi dhaqee Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin konverseeshinii garaagaraa godhan. Illaan diddama irratti dhagaa akka jedhe, hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin baqata. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame, akka jaalala Waaqayyootti inni raawwatame sun akka mul'atuuf ifichi irratti ba'ee hojii sana akka inni mul'isu gara ifichaatti dhufa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Amma qixa ibsaa kana utuu lafti kun halkanii ta'ee kanatti lafa hundumaa ibsa malee amma isheen kuni daayireektima qixxuma kaa'amte sana ibsiti. Namni akka ibsaan kun irratti hin baane barbaadas addana kana dhufee dhaabatu. Waa'ee xuriin mataa isaarra jiru mul'ata halkan yoo ta'e yoo itti gadee. Waa'ee wantoota fuula isaarra jiraatti mul'ata. Yoo dukkana keessa achi dhaqee immoo kan argu hin jiru. Xurii mataa baadhatee adeemu. Kanaaf Yesuus Kiristoos namni lammeeffaa dhalate gara ifaatti baqata. Namni lammeeffaa dhalate ifa keessa deddeebi'a. Namni lammeeffaa dhalate gara ifaatti baqata malee ifarraa baqatame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yohaannis boqonnaa 8 keessattis Yesuus Kiristoosii fi Yihuudoonni utuu isaan konverseeshinii baay'ee boqonnaa tokko konverseeshinii maal fitan? Boqonnaa 8 Yesuus Kiristoos isaa wajjin baay'ee madeemsuu fite boqonnaa tokko guutummaa. Maaliif inni akka hafuuraatti taasa isaan garuu akka fooniitti deebisuuf dhumarratti dhaqanii baay'ee konverseeshinii godhanii dhaqanii dhumarratti immoo dhagaa funaannatan maal baay'ee argatan. Itti amanan jalqaba immoo itti amananii isaan
dubbii koo kan dhaga'u hin du'u hin jiraatan naani. Ati inni du'a nama oolchitu kun dhiyeewwan inni du'a bara baraa nama oolchitu kun Musee fa'aa du'aniiru, raajoonni du'aniiru. Waaw! Ati wanta jira dubbataa jirta. Eenyu ati akka namni hin duune inni gootu kun inni garuu Samaalii dubbata. Isa jireenya bara baraa dubbata. Naaf hin du'u bara baraan hin du'u gaafa jedhu jireenya bara baraa mootummaa Waaqayyoo dubbataa jira. Namni dubbii koo dhaga'ee akka isaatti jiraatu bara baraan hin du'u hin jedhu. Dubbiin badeera. Waaw! Amma reefu waan hin taane dubbachaa jira. Amma reefu waan hin taane ofirratti fidaa jirta. Ati eenyu? Museen fa'aa warra si caalanii raajoonni du'aniiru. Du'a kan nama oolchitu kun eenyu? Akka dubartittii Samaariyaa sana. Ati eenyu inni bishaanii dhuganii deebi'anii irraa dheebochuu hin dandeenye inni nama alaatti kun fudhate. Ati eenyudha? Isaan kun isa eenyudha? Inni du'a nama oolchitu kun eenyudha? Akka namni hin duune inni nama gootu kun. Jennaan isinii dubbiin ani isinitti dubbadhu kana fudhachuu waan diddaniif dubbii abbaa fudhachuu waan diddaniif hin duutu cubbuu keessanii hin duutu. Cubbuu keessanii hin duutu. Utuu san isinitti dubbachaa jiru kana dhageessanii fudhattanii waa'ee isa waaqarraatu amantanii garuu cubbuu keessanii hin duutanii jireenya bara baraa argattu mootummaa Waaqayyootti galtu. Galanni Waaqayyoo fa'a. Kanaaf mootummaa Waaqayyootti galuuf inni jalqabaa lammeeffaa dhalachuudha. Mootummaa Waaqayyootti galuuf inni jalqabaa pirooseesii mootummaa Waaqayyoo ani amma dammaqsaan kuni guyyaa sanbataa kana dhufe kan hin dhaabadhu. Abdii isaan kuni guyyaa biraa dhufee shaakalaa guyyaa sanbataa worshipii godhaa. Dinaaba kunis akkasuma paasteriinis akkasuma hundumti keessan akkasuma amma nuyi kuni mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf kana godhe yoo ta'e beekumaan kunis kennaan kunis hundumti keessanii mootummaa Waaqayyootti galuudha kaayyoon keenya yoo ta'e dammaqsaan kunis amma gaa dubbii cimaadha lammeeffaa dhalachuun nu barbaachisa. Dhalanneerra yoo ta'e immoo lammeeffaa dhaladheera ni kan jedhu dhugaa kan nu keessaa nu ba'u yoo jiraate immoo isa eega. Akka inni deebi'ee hin duune deebi'ee ammas du'e akka inni lammeeffaa dhalachuu isinii lammeeffaa dhalachuun baay'ee piroosesii baay'ee nama gaafata waan ta'eef galanni Waaqayyoo haa ta'u. Lammeeffaa dhalachuun si barbaachisa. Lammeeffaa dhalachuun na barbaachisa. Lammeeffaa dhalachuun si barbaachisa. Yaa Gooftaan Yesuus Kiristoos jedheera kan nuti hinkuu danda'a jedheera. Sababiin isaa sagalichi xiqqoo ani lammeeffaa dhaladhee fayyeenas ta'a jechuu dandeessu. Xiqqoo namaa ni gochuu danda'a. Ayinoo garaa keessatti hin jedhu. Beekamaadha jechuudha. Garuu dubbiin kuni Gooftaan Yesuus Kiristoos jedheera hin dinqamiinaa. Lammeeffaa dhaladhu waan sin jedheef hin dinqamiin kun waan nu tokko waan dinqii miti waan ta'eef sin ajaa'ibine. Sin ajaa'ibine. Dubbii Waaqayyooti. Iddoo nuun lammeeffaa dhalachuu keessatti iddoo nuun hanqina qabnu nu guutuufi warri dhalatiin immoo hundumti keenya dhalanneerra lammeeffaa ani hin beeku. Of qofan beeka warri dhalanne isa lammeeffaa dhalate namni lammeeffaa dhalate godhu sana isa lakkoofsa 20 jiru sana gara ifaatti namni lammeeffaa dhalate Yohaannis 3 lakkoofsa 20 jiru sana beekta kan dubbisimee qaacessi lakkoofsa 20 jalqabe dubbisi. Man dubbisa maqaa Yesuusiin jira. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamnes gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a. Amen. Amen. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Namni lammeeffaa dhalate maal godha gaa? Dhugaatti jiraata. Dhugaatti jiraachuun immoo jaalala yooti. Jaalala Waaqayyooti. Beerbadhaa jiru dhugaatti jiraachuun jaalala yooti. Jaalala dammaqsaa miti. Jaalala dinaa jaalala paatterii miti. Dhugaatti jiraachuun
galan waaqayyo baatu utu kan dubban nutaeti bacaafatti mamata dureetti bakana keessa waan baay'eetti jira manni lammeef faalate saatii keenya hin qabnu waan ta'eefi gara gaggabaabsutti finna kanaafi obboloota koo buurri kiristaanaa lammeeffaa dhalachuudha buurri mana kanaa gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo dubbate maal jedhe yeroo mana jaattanii hundeen isaa maalidha buuradha mana tokko yeroo jaattanii inni kaan dhagaa irratti ijaara inni kaan shawaa irratti ijaara inni kaan gara waan garaagaraa irratti ijaara hundeen maalidha inni kun maala ta'uusaa argisiisa hundeen isaa jabaachuu isaa argisiisa hundeen isaa yoo jabaate immoo manichi hin jigu ammas wangeela Maatewos keessatti waa'ee namoota sanyii fudhatanii ba'anii facaasanii gaafa dubbatu inni kaan karaa bukkee inni kaan dhagaarraa inni kaan qoraattii keessa ammas achitti maal mul'isa waa'ee hundee mul'isa hundeen isaa inni lafarratti bu'ee inni dhagaarra bu'ee inni biqiliinuma inni qoraattii keessa bu'ee inni biqilee hundeen isaa lafti isaa xiqqoo gabbataadha waan ta'eef garuu guddatii nafe qoraattii sanatti hudhe inni karaarra bu'e akkasuma waa'ee maalii dubbataa jira waa'ee hundee dubbataa jira hundeen isaa guddina yoo tolle nuuni ijoollee tokko guddina tolte horiin ishee maal ta'a hundeedha ka'umsi kanaaf dhiireen isin itti dadhabdan hundumti keessatti ijoollee guddisuutti isin dadhabdan maaliif hundeen isaa si qaali asii yoo badanii qaali baduun hin dhibu waan ta'e hundee barbaachisaa kanaaf lammeeffaa dhalachuun hundee kiristaanaati hundee mootummaa waaqayyoo galanni waaqayyoo baatu hundee ka'umsa waa'ee ka'umsa baay'ee barbaachisaa namni ka'umsa bada ijaarsi manaa ka'umsa bada sanyii facaasuun ka'umsa bada deemsi ka'umsa bada ardillee ka'umsa bada namoota darreedhanii namni ka'umsa tole jedhanii nama gorsu hojii ka'umsa tole ka'umsa toluuni akka maal gootu godha akka fiigdee dhaqxee mo'attu si godha ka'umsa baddee hojii duubatti mucucaattee yoo hafte galma hin geessu kanaaf ka'umsi baay'ee murteessaa kanaaf Yesuus Kiristoos namicha kanatti utuu waan biraan dubbatin utuu waa'ee hafuura qulqulluun dubbatin utuu waa'ee jireenya bara baraatuutti dubbatin jalqaba irratti maal itti dubbate waa'ee lammeeffaa dhalachuutti dubbate lammeeffaa dhalachuun bu'uura kiristaanaati ka'umsa kiristaanaati anarraa jalqabe waa'ee lammeeffaa dhalachuun maalidha kan jedhu immoo wal barsiisa nutti keenya namni kana irratti isinii galee tokko keessan nu barsiisa galanni waaqayyoo lammeeffaa dhalachuun bu'uura kiristaanaati waaqayyo isinaa eebbisu eebbifama taa keenya gadi qabannee waaqayyoon galateeffannee sagantaa keenya xumurra yerootti nu jiru yeroo hin qabnu hingaa lammeeffaa dhalachuun bu'uura keenya godhannee yookaan lammeeffaa yoo dhalannee jireenyi bara baraa harka keenya keessa lammeeffaa yoo dhalannee karaan nuun ittiin adeemnee jireenya bara baraatti galuu dandeenyu bu'uurri keenya lammeeffaa dhalachuu namni lammeeffaan dhalanne taanaan Yesuus Kiristoositti amanuusaa gatii hin qabu obboloota lammeeffaa dhalachuun hundee kooti hundee keessanii hundee kiristaana kamiiti lammeeffaa dhalachuu haleluuyaa namni lammeeffaa dhalate Yesuus Kiristoos fannifamuu isaatiif gatii laata injijjiirame Yesuus Kiristoos jijjiiruu gara biyya lafaa dhufe malee biyya lafaa suma dura jiru sana jajjabeessuun dhufne waan haaraa gochuudhaaf dhufe isuma jiru sana jajjabeessuu summuudhaaf hin dhufne haaraa fidee dhufe waan haaraa fidee dhufe jireenya haaraa fidee dhufe wanta haaraa fidee dhufe fannoo irratti isa moofaa sana fannoo irratti haaresse haleluuyaa isa moofaa sana isa lafti xuraa'e cubbuudhaan xuraa'e sana fannoo irratti xurii sana dhiqee haaraa sana waan moofaa sana waan haaraatti gaddere haleluuyaa maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u lammeeffaa akka dhalannuuf yaa gooftaa gara biyya lafaa dhuftee nu jaallatte
lammeeffaa dhaladhaa jetteetta yaa Waaqayyo. Lammeeffaa yoo dhalanne malee fayyina keenya mirkaneeffachuu hin dandeenye. Gooftaa sammuu keenya bani ammas nan jedha. Yaada qalbii keenyaa nuu bani. Dubbii kee kanatti fudhannee akkatti jiraannu hojiitti akka hiiknuufi yaada qalbii keenyaa nuu bani. Hafuura qulqulluu yooti gara namaa dhuftee yaada namaa bante malee ani yaada qulqulluu tokko banuu hin danda'u. Dubbiin ani dubbadhu yaada isaanii banee ibsuufi hin danda'u. Hin danda'amu. Ati garuu gara tokko keenyaa yoo dhufte sammuu keenya isaa hidhamee jiru banta hin hiikta. Maqaa Gooftaa Yesuusiin hafuura qulqulluu gara sammuu tokko keenyaa dhaqi. Yaada qalbii keenyaa nuu bani. Dubbii kee akka hubannuuf yaada qalbii keenyaa nuu bani. Inni yaada qalbii Liidiyaa bante. Isa isaan dubbatan, isa isaan lallaban bantee fi ibsitee namoota baay'ee achi ture obboloota. Liidiyaan yeroo lapheen ishee keessaa baname namoota baay'ee taa'ee dhaggeeffata ture. Namoota garaagaraa achi jira ture. Garuu isaan keessaa ishee qofati lapheen ishee banamee dubbii Waaqayyoo tuqamte. Maqaa Yesuusiin yaa Waaqayyo yaada garaa keenya maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiin nuu bani. Dubbii kana yaa Waaqayyo akka dhageenyee qofa kan dhiifne hojiitti akka jijjiirru anaaf laphee koo yaada garaa koo naa bani. Yaa Waaqayyo na gargaari. Obboloota koo maqaa Yesuusiin isaan gargaari. Dubbii kee fayyuma akka hin goone, dhangala'oo dhiiga kee fayyuma akka hin goone. Yaa Waaqayyo fannoo irratti cinqaafamuu kee fayyumaaf akka hin goone, jireenyatti akka geeddarru gara biyya lafaa dhufuun kee yaa Waaqayyo si fakkaanne akka jiraannuufi lammeeffaa akka dhalannuufi mootummaa kee akka dhaalluufi ati gara biyya lafaa kan dhufte mootummaa fi jireenya bara baraa akka argannuufi Waaqayyo Gooftaa maqaa Yesuusiin karaa keenya akka qajeelfannuufi yaada garaa keenyaa nuu bani. Nu wajjin ta'i yeroo keenya guyyaa keenya dabarsinee sitti ilaalla. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiin nu harkaa fuudhi. Ameen.